Video biraati walitti deebineeti jira. Videoon kun har'aammoo wanta baay'ee shamarran biyya Arabaa taazzabii fi otoon ana ta'ees maal godha jedhee qabadhee dhufe keessaa tokko yaada wal jijjiirudha. Innis maalidha yoo jettan tokko yoo beekee tokko immoo wallaalaa ta'uutii danda'a. Nagaarree isin gaafachuu hin daganne. Nagaaf jaalalli waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan koo amantaa biroota tayyooyyaa ashamaa harka fuunee jira jirtu nagaa keessanii nageenya na biratti argamu bakka jirtanitti isin biratti reena argamu jecha egaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebineeti jira. Warreen mana kooti haarawaa taatan like subscribe gochuu hin dagatina. Warreen moo maamila koo taatan like share godhaatiin jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa akkuma jalqaba irratti argitan har'a shamarran biyya Arabaa yeroo baay'ee kaayyoo manaa baanee fi kan dagannu meeqatu jira jechuudha. Social media kanarratti amma surumayyuu baay'ee bushaatii dhufee jira jechuudha. Shamarran taanan shamarruma waan taateef ishiin kaayyoo ishii milkeessuuf gadi jettee hojjettus ishiin immoo kaayyoo biyyaa dhufte sana dagattee urufa keessa hiyyaa ooltu fandalalaa ooltus tokkuma jechuudha maqaa shamarranii waan ta'eef. Wantoota social media kanarratti argu keessaa tokko kaani daa'ima garaa keessa godhee ishee gataa. Kaan immoo irraa uumamtee daa'imti sun uumamte immoo gateetii deema. Kun maaliif taananii ijoolleen keenya yeroo baay'ee tokkoffaa balleessa kan qabu ijoollee dhiiraa osoo hin taane ijoollee shamarraniiti. Anis shamarrani waan ta'eef ofumatti murteessa jechuudha. Takka waa tokkotti galuudhaan dura jireenya keessan erga jireenya barbaaddanii qasiraas hojjettanii waa barbaaddan hojjettanii biyya abbaa keetii biyya haadha keetii yoorreen rakkatti kan namni si gargaaru yoorree beelofte yoo guyyaa oolte alkan osoo hin nyaatin hin bultu biyya abbaa keetiif biyya haadha keetirra yoo jiraatte maaliif taanan uummanni si gargaara yoorree way godhate afaan si kaafide. Har'a garuu biyya namaa kanarratti namni tokko eessa jirta jedhee namni nama laalu hin jiru jechuudha. Maaliif taanan tokko maaliif kaayyoo dagatte kaayyoo biyyaa baateef edda kaayyoon kee dhiira malee jiraachuu hin dandeenye ta'ee maaliif biyyuma abbaa keetii keessa teessee akka barbaadde hin taane erga dhiira malee jiraachuu hin dandeenye. Ishi immoo kaayyoo koo dhiira hin barbaadu kaayyoo koo galmaan hin gaadha jettee erga biyya namaa kana deemte immoo inni kaayyoo kee si gachisiisee dhiira duuka si kaachisiisu maalidhaaf? Har'a dhiira jechuun oma kee miti horma dhiiga kee miti dhiira jechuudha. Si faana ciisaa yoo garaa keetti uumamte si gateetii deema jechuudha. Kun immoo jireenya kee guutuu ofitti dukkaneessitee jechuudha. Carraan keenya baay'ee gabaabdudha. Carraa qabdu sana keessatti immoo kan of eeguu qabu kan sirriitti jabaachuu qabu eenyudha jenna suma mataa keeti. Kufuun ni jira. Kufuun eenyumtuu in kufu eenyumtuu in dogoggoru jechuu koo miti. Kufuun ni jira. Kufaatiin irree akka qaba jechuudha. Yoo kuftirree kufaatiin ati kuftu sun akka qabaachuu qaba jechuudha. Har'a argita social media kanarratti wal fuudhan haadha daa'ima afuritu garaa naga jira jetti. Misoofdi ta'ee dhuguma haadha daa'ima afur garaa wanta daa'ima afur qabu fakkaatu jechuudha. Asirratti yoo qoricha fudhadhu jennaanii na didde jedha. Balleessi eenyudha kan ishiiti jechuudha. Tokkoffaa maaliif itti dhaqxe? Lammaffaa immoo erga itti dhaqxe maaliif qoricha hin fudhatu? Biyya namaa kanarratti namni tokko nama qaqqabuutii hin danda'u. Beeloftee dhoobattee namni tokko nama hin jedhu. Argitan obboleettii keenya yeroo darbe waggaa 20 viidiyoo sana hordofuu dhiisuu keessan hin beeku yeroo baay'ee nallaala jechuudha. Waggaa 20 Saawud Arabiyaa keessa teessee namicha Saawud Arabiyaa dhalataadhuma achitti heerumtee ijoollee lama deessee fi niitii lammaffaa irratti fuudhee niitiin lammaffaa sun immoo irratti bilbilame. Niitiin lammaffaa sun immoo warra ishiitti dayisaaf galtee gaafa ishiin dayisaaf as deebi'uuf jettu anga niitii kee ishii duraa yoo baaste yoo ishii biyya keetti hin gashineen ala sitti hin deebi'u. Kanaafuu gargar ba'uuti qabna yookiin ana filadhu yookiin ishii filadhu jetteeti. Kan ati manaa isaa lammataa kun akkana jetti. Dhala ishiitii waggaa 20 guutuu maatii ishii gattee abbaa ishii haadha ishii dhaltee ijoollee waggaa 20 jechuun zeeginnatiidha jijjiirratte jechuudha. Har'a dubartiin tuni gaafa biyya keessa dhuftu namni abbaa jedhuun abbaa kanaa namni siin jedhu hin jiru. Maaliif taanaan ofii kiyyaaf anatu balleessituudha waan ta'eef balleessaa kan qabu ana waan ta'eef waggaa amma kanaa umurii koo biyya namaatti gubee kan zeegaa kootti hin taane maaliif zeegaa koo hin taane maaliif qomoo koo hin taane jireenyi biyya Arabaa kuni maalidhaaf? Kaayyoo kee dura galmaan gaadhu. Eerumni ni qaqqaba da'umsis ni qaqqaba jechuudha. Garuu kaayyoo baateef maaf dagata namni jechuudha.
akkasitti mucayyoo sun laala yetanbii YouTube yetanbii jedhu jala galtanii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Maaliif taanan amma ishiin natsaa bilisa taate eenyu feekidhaan firmaa ishiirree firmaan ishii waan na jedhu viidiyoo sana akka gadhumaattan viidiyoo liividha sana daqiiqaa 50 akkasiidha hanga sana hunda isaan dhaggeeffadha jechuudha. Maaliif taanan ejensiin Itoophiyaa keessa jiru kan Saawudillee ni jira jedhan jechuudha. Achirratti gaafa kompiitara keessa galee laalu ati manaasaa isheen lammaffaan wikiilinnaa kenneefira ijoollee koo ishiin naafaa guddistu ani Saawud Arabiyaa keessa jiraachuu hin danda'u kana booddee. Kanaafuu biyya galee biyya kootti immoo jireenyi ittiin jiraadhu qabeenya guddaa waan qabuufu kana booda Saawudii keessa hin jiraadhu daa'ima koos arguus guddisuus hin danda'u ishiidhaaf kenneera akka haadhaa taatee guddisuu dandeessi jedhanii yeroo sana gaa namoonni hin beekne zimmi jedhaniituma quba isaaniitiin mallatteessu miti. Googiliin immoo waaqayyo faatolu akka duraanii bite amma Googilii keessa deemte afaanota barbaadden hiikkachuutii ni dandeessa akkasitti yeroo hiikaniif isa jedha jechuudha. Ishiin immoo wantoota sana hundumaati qabatteeti kan dhufte. Har'a garuu waaqayyoon ishii gargaaree mootummaan biyya sanaas akka ishii gargaaru abdiin qaba jetteeti kan dabarsitu gaa. Har'a gaa obboleettiin keenya kun ilma Oromoo ta'ee inni Oromoo ta'ee qomoo kee taate obboleettii kee haadha kee yaadattu wanta akkanaa gaafa raawwattu. Egaa ishiin erga dogoggortee ati haadha kee sana yaadattu haati kee koo edda garaatti si baattee si deessee asirraa si geesse bakka meeqan ilaa gufuun ishii dhayeeti jechuudha. Har'a obboleettii kee gaafa akkas gootaadha manaa kee gaafa akkas gootee ishiin lubbuu lama baattee gaafa daandarratti darbamtu maal jedhama? Ishiin imti dhalaan immoo maaliif kaayyoo kee maaliif dagatte kaayyoo manaa baate sana maaliif dagatte? Ani yeroo baay'ee namoonni rakkannee natti ulfeesse narraa badee narraa dhalchee natti yaada kee wajjin hin ciiste isa miti. Kana hin beektuyyuu wanta tokko gochuudhaan dura maal gochuutiin qabaa boru maalaan godha maaltu narra gaa jennee yaadutii qabna malee akkuma nutti dhufeen waanuma nutti dhufe sana yoo raawwanne booda du'a lubbuu nutti murteessa jechuudha. Waan kamuu keessatti wanti kun namiidhamoo nan miidhumoo boruun nagaamoo eessan nagaa jetteeti. Eerumnis hin darbu ilmoo godhachuunis hin darbu jechuudha. Ofii keeti kan rakkatterra daa'ima kee dhala kee cuucee homaan beekne nada isiin hin jenne ergamoof deesse dirqama kee guddifachuuti qabda. Isa gochuudhaan dura daa'ima kana ofii kiyya maal keessan jiraachatii jira maal ittiin jiraachatii jira yoo daa'ima koo dhufte kana immoo daa'ima koo haala gaariidhaan barsiifadhamu haala gaariidhaan guddifadha jettee ofii keetiif teessee xiinxaluuti qabda waa tokko keessa galuudhaan dura jechuudha. Erga faana deemte erga si dadhabsiisee faana deemte qoricha suma namni fudhatu kana fudhachuun immoo dirqama kan maaliif taanaan ofii keetiif waan nyaattee bultuun qabdu ammas immoo daa'ima kee biyya namaarratti gaafa daa'ima kee fiddu ilmoo kee rakkisuun jechuun ilmoon kee na fidisiin hin jenne waan na ta'e ofii keetii daa'ima kee maaliif rakkista? Kan ofii rakkatturra dhala kee maaliif rakkista jechuudha. Balleessa kan qabu arras ta'e borus ta'e raggaxe kana sittimu ishuma shamaruma akka kootee jechuudha. Ishii kaayyoof baatee gaafa biyya Arabaa dhaqxe kaayyoo ishii dagattuuf hin jedha kan kana jedhu jechuudha. Warri immoo kaayyoo isaaniitii dafaa qanaa jedhanii sa'a 24 otoo dadhabne beelofne hin jedhin hojjetatan immoo meeqa isaaniitu jira. Garuu gaafa walitti maqaan keenya waamamu gaafa maqaan keenya walitti xuraa'u shamara biyya Arabaa akkas taate nuun jedhu. Maaliif maqaa nuuf baaftu? Maalidha dhimmumti isin maqaa nuuf baaftaniif deemi. Erga dhiira malee hin jiraanne ta'e biyya keetti galtee akka barbaadde ta'uutii dandeessa jechuudha. Dirree abbaa keetii bal'aadha waan ta'eef. Har'a garuu shamarran biyya Arabaa akka kootiin an of nan beeka waan ta'eef shamarran biyya Arabaa sa'a 24 maaliif ati sareedha maaliif ati nama miti naan hin jenne an of beeka waan ta'eef ani akka maskiitti of hin beeka waan ta'eef kaayyoo koo nan beeka. Namnummaa waa barbaade siinaa jedhu hojiin keessana ta'uu baannan oma wanti dantaatti qabdu hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan bakka namni sigee bakka ofii kiyya yeroo baay'ee waan tan jedhu bakka namni itti na eege osoo hin taane bakka kaayyoo koo bakkan ofii kiyya bakka kanan gaa jedhe isaafan deema malee oduu namaatiif miti. Namoonni baay'een tolaa kee hin hojjetan jechuudha. Tolaa kee hin dubbatan bakka taa'anii ka'anitti yoo ati biyya Arabaatii waggaa baay'ee turte ishiin achitti eerumteeti moo siin jedhu eenyu laalanis siin jedhu
ati kaayyoon kee kan gadi si qabee mana arabaa kana keessa jiraattu lakki isheenoo waggaa amma kanaa koo gaariidhaaf miti kan teesse isheenoo achitti heerumteeti siin jedhu ati garuu jireenya koo fooyyeffadhaa amma biyya namaatti hin deebi'u kana booda immoo hojjetadheen kara biyya abbaa kootitti galee waanuma ta'een jiraadha waanuma ta'een hojjedhee jiraadha jette garuu isaan immoo maal siin jedhu waggaa amma kana amma callisteen teessu heerumteeti malee arabumatti heerumteeti malee siin jedha eenyu laalaniit warreen kinoo sooshaal miidiyaa nu ulfeessee maallu godhe shamarran keenya qabaaxonni moo jirti kan araba dullacha waan argiteetti heerumtee teessu jechuudha heerumi mirga qabdi garuu nun arrabsiisin jechuudha warreen maqaan keenya shamarran taane hundi keenya walitti arrabsamnu kuni baay'ee sinitti gadda kaayyoo manaa baataniif yaadadhaa maaliif hin manaa bahee borummoo eessa ga'uutiin qabaa viidiyoon har'a hojjedhu kan ammoo dhala kootu argaayi maallaan jedha kazimmi jettiituma akkuma barbaadde miidiyaan natti tolee godhachuurra dhalli koo boru maallaan jedha namni biyya kooti maallaan jedha gaafan biyya kootti gale jettee ofuma keetii sheemissi qabee jechuudha mataa gadi qabachuuti qabda duuba waa barbaadde eenyu jedhu waa barbaadde kaameraa duuba waan barbaadde hojjedhu inni kaameraatti as fidee akkasiin haayisiin jedhee miila si qabachiisee si gulufsiisu maalidhaaf namoonni koo kanaaf nu arrabsu kanaaf shamarran biyya arabaatii jedhu baay'ee tokko nama eenyu jedha nama gaddisiisa jechuudha har'a gaa mucayyoon kun ulfa ijoollee afuriiti garaatti ijoollee afur baatti jedhamteerti unkaan ijoollee afur dhiisati amma biyya namaa kana keessatti yeroo ammaa kana biyyoonni hundumtu jireenyi harka kara afaanii ta'eera jechuudha biyyoonnumti guddatteeyyuu jireenyi qaala'insi jireenyaa baay'ee dabaleetii jira jechuudha kan amma ofii keetiif kan of hin dandeenye kaattetu olii gadi kaattetu kan of hin dandeenye ilmoo kee godhattee maal gochuudhaaf daa'ima kee maaliif rakkiste otoo kanatti hin galiniin dura daa'ima koo maal gochuutiin qabaa daa'ima koo haala kamiin guddifachuutii qabaa maaltu narra ga'uutii danda'a fuulduraa jedhe dhiira kana edda jiraatte akka daa'ima godhattu kana bari kana jala sarariitti eenyu jedhe jala sarariituma itti gali ittiin galle taanaan erga dhiira faana galte daa'umsa si oolamoo daa'imatu garaatti si uumamuu dhiisa maal ijoollee abbootiin keenyaa barataniira akka duraanii miti nuti maaliif barannee akka nama barannee taan maaliif wanti xiqqoon nu shawwada ofii keetiif of taatee jiraachuu hin dandeessu waan hundumtuu yeroo qabas gizee qabas kan waaqayyoon keeti siin jedhe eessayyuu dhaqi umuriin kee deeme maal jedhe dantaa kee miti dantaa ofii keetiif of jijjiiriti kanan booda yoo ilmoo takka godhatteeyyuu waggaa 40 keessa taate yoo ilmoo tokko godhatteeyyuu maqaa jijjiirraa keeti bakka ilmoon qaba jetta mucaa takka maan godhan garuu bakka intaanitti bakka kuftu umuriin koo deeme kana booda maaliin godhaa daa'ima godhachuun qaba jedhe daa'ima koo fidee rakkisuu hin qabu tasumaayyuu jechuudha maaliif jennaan guyyaa waaqayyoon jedhe siif kenna daa'ima jechuudha yeroo qabdu kanatti siraatan hin fayyadamne taate taanaan of eeggannoo hin taane taanaan tokkicha cabbi taanaan namni garagalee si ilaalu hin jiru jechuudha yeroo baay'ee ijoollee keenya kanaafani kanan taazzabu hundumti keenyaa ni beeka duratti irree otoo ta'e omaan dhageessu omaan argitu har'a garuu sooshaal miidiyaan bal'ate ifaaf bilassa taatee barnoonni karaa saayinsaawwaa ta'een kan sirriitti si gorsan obboleewwan si gorsan argatte duratti garuu silikiin inni kun hin jiru maaliif hin jiru yoo dogoggora irree raawwatte dogoggora raawwadha jette har'a garuu otoo sitti himamu kan akkas nama godhu maalidha jireenya ofii keetiifis ofitti dukkaneessitee ilmoo dhaltettis jireenya dukkaneessuun maalidha of ta'itii jiraadhu dhaabbadhu miila keetiin ani eenyudha boru'oo maaltu narra gaa boru maalan taa jedhiiti yaadi jechuudha wanti hundumtuu yeroo qaba waan na ta'eef wanti nama darbu hin jiru jarjarteefis wanti si guutu hin jiru suuta jetteefis wanti si jalaa hir'atu hin jiru garuu gaafa biyyaa baatu sammuu kee of amansiisi bakka hojiidhaaf hin baha hojiidhaaf hin baha qormaata na mudatu kamiyyuu kadhannaadhaan jala dabarsa jedhe namni biyya namaa bahee namni takka chaalenjii qormaata hin argine hin jiru qormaanni ati qoramtu sun immoo akka jabina siif ta'u yoo sammuu qabaatte qormaanni hedduu sitti baay'aturree akka kara fuulduraa hojii kee hojjettee hojii kee galmaan geessu si taasisa jechuudha maaliif jennaan cimtuudhaati nama cimtuu waan na taateef wanta cimtuu hojjechuuti qabda wanta cimtuu godhuu qabda jechuudha maaf taanaan maali yoo shamarran taane akkuma gadaantummaatti yeroo hunduma shamarranuma biyya arabaa nuun jedhu
shamarran biyya arabaa maaliif jedhama? Nuti sammuu dhiiraan gadi maaliif ta'an? Akkuma dhiirri hojjetu sanatti hojjenna nutillee. Kaayyoo keenya laal gadhummaa keenyata akkasitti duubatti nu harkisee shamarran biyya arabaa nuun jechisiise malee dhiira caalla jechuudha. Maaliif taanan guyyuma isaanitti dhalatan? Isaanis ji'a 9tti dhalatan, nutis ji'a 9tti dhalan. Sammuus qixa qabna, qixuma darees qixuma teenyee baran. Maaluma mee garaagarummaa saalatiin adda wanti dhiirarraa adda nu godhe maalidha? Isaanis beekan ni jiran, nutis ni beeka. Bakka ati kaayyoo isaanis yoo kaayyoo qabaatan atis kaayyoo qabda jechuudha. Maaltu adda si godhe? Maaliif gadaantummaatti of laalta jechuudha? Eenyumaan nan kabaja. Angafa koos ta'e qixusuu koos nan kabaja. Garuu guyyaa gaafa tokko ani dhiiraa gadi jedhee ofii kiyyaa sammuu kiyya keessatti dhagaamee hin beeku. Maaliif taanan waanuma dhiirri hojjetu hojjechuutii nan danda'a. Harkan qaba, miilan qaba, fayyaan qaba. Anga fayyaa waaqayyoon naa kennetti anga umni koo danda'umoo ofii kiyyaa of jijjiiree boru dhala kootiif waa tokko gaarii waan gaarii godheetiin darba malee akkasuma dhiiruma abbaa barbaade bakka dhiiratti heerumuutiin qaba. Maaliif umuriin koo hin deemne? Maaliif angam barbaade umuriin koo hin deemne naman taanitti tasumayyuu hin heerumu jechuudha. Maaliif taanan boru ilmoo koo rakkisa waan na ta'eef. Maaliif rakkatti? Ilmoon koo akkuman ani biyyaa bahee kana akkanuma biyya namaa kana keessatti qormaata arge kana qoramuu qabdi. Kanaafuu ofii kiyyaa ilmoo koo ofii kiyyaa carraa nan argadhe kana ilmoon koo argachuu osoo hin taane waanan har'a ittiin hojjedhe bu'aa argamsiise isaan daa'ima koo barsiisee bakka guddaa geessisuudha malee akkasuma bakka dhiiruma abbaa barbaadee qabadhee zooruun maaliif barbaachise? Warroonni carraa akkasii warroonni kaayyoo keessan dagattanii dhiiruma duukaa kaatanii oma biyya keessanii hin bayinaa oma faayidaa hin qabdas waan na ta'e tokkoffaa maqaa nu busheessitanii ta'u lammaffaa immoo ofii keessaniifis hin taane gaafammoon akkas taatani as baatanii miidiyaa nan du'e kaa ani osoo akka kiyyaati jaalladheetan itti gale waan nan ta'eef waanuman jaalladhee itti gale kana as bahee Oromoo maalu na gargaara maal godhaa hin jedhu. Maaliif jennaan jaallatteeti biyya namaatti omtuu akka nama hin qaqqabne ni beekta. Biyya yeroo ammaa kana biyya namaa dhiisati biyya keenya keessattuu namni abbaa kanaas hin jedhu hin jiru. Haati kee abbaan kee guyyaa 2 guyyaa 1 si bulchu. Isaan booda dalagattee dhufte waan na ta'eef waggaa meeqa biyya namaatti gubattee fidde waan na ta'eef eessa geessiti? Isa siraatan itti fayyadamne ka. Erga ofii keetii of gattee, erga ofii keetii of yaadachuu dadhabdee akkam goota namaan maal godhi jetta? Kanaafuu waan gootan kamitu jedhu waan gootan isin caala beekee ookii beektu ta'ee si osoo hin taane jechoota amma kana dubbadhe keessaa yookiin namni tokko jecha koo kana dhagee jijjiiramuutii danda'a jechuudha. Maaliif taanaan heerumnis daa'ima godhachuunis yeroo qabu hundumtu wanti nama muddu tasumaayyuu hin jiru obboloota koo. As gaafa teenyu waa hedduun nutti mul'achuutii danda'a. Hiriyoonni keenya mana godhatanii jiraachuu danda'u. Ijoolleen nu gadi dhalatanii ilmoo godhachuu danda'u. Inni kennaa waaqayyooti. Kanaafuu nuti immoo erga kaayyoodhaa manaa baane kaayyoo sana yoo galmaan gaanne nutis akka isaanii sana daa'imas ni godhanna gaa'ilas ni godhanna jechuudha. Tokkoffaa ofii keetiif of ta'e jiraadhu bakka namarraa shakkii takka hin qabaatiin ofii ta'e ani eenyudha ani dhiirarraa maaliif hin gadaantummaa ta'e sammuudhuma inni naaf kenname sammuudhuma inni ittiin hojjetuun ittiin hojjedha jedhii ofii keetiif of amansiisi bakka. Yeroo baay'ee hojiin illee sitti cimu jireenyi kee illee sitti cimu jireenya sitti cime sanaaf hin kuffisi malee maaliif taanaan wanta hin dandeenye tokko hin danda'u kana jettee duubatti deebi'uu osoo hin taane waan hin dandeenye tokkorree hanga dhumaatti yaali nan danda'a jedhu bakka wantan kaayyoo koo keessaa waanan hin dandeenyerree nan danda'an jedha. Bakka dhumaatii sana immoo hongeerree duubatti hin deebi'u jechuudha. Maaliif taanaan itti milkoofta laa hin danda'u jedheen itti seeniti waa takka yaali malee waan kanatti yoon gale nan rakkadhaan jedheen. Wanti gufuun natti baay'ataan jedheen jireenya kee keessatti yaadaa gufuun hin jiraanne ta'e taanaan jireenyumtu siif hin milkooftu. Gufuu yoo argite namaaf kan yaaddu gufuu yoo argite anidaa gufuu sana amma gufuu sun inni duraa na dhaye ammas isa lammaffaa natti deebi'a jettee cimtee hojjetta waan na ta'eef kanaafuu obboleeyyan koo itti galuudhaan dura daa'ima garaa keessan ulfa baattanii daandirratti akkasiin gatamuurra osuma in ulfaayin ulfi kun natti dhufaa jennee of yaaduu of qopheessutu qabna jechuudha.
waan hojjenne kam keessattuu ofii keetiif of qopheessitaa isiniin jira. Kanaaf dubbii koo kana keessatti yoo natti mufattan yoo jiraate dhiifama maqaa Waaqayyootiin isiniin jedha. Kanaaf viidiyoo koo immoo yoo jaallattan like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Warreen immoo yaada qabdanii fi gorsa garaagaraa barnoota nuuf dabarsu yoo jettan immoo koomentiidhaan naaf kaa'aa isiniin jedha. Kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jedha.